haadha warraa Duulaambaroo adeera isaa Sabuur Ali akkasumatti ilma adeera isaa Waziir Daloo lubbuu maatii fi qabeenyaaf osoo hin dhaamotin osoo hin laaccellotin ejjennoo akkanaa qabaachuun dhugumaan hoggana waan murteeffateef mul'ata qabatee manaa baheef dhugoomsuuf beekaachaa imaamni nu barsiisa. Dhugaadha. Imaamni murataadha. Murannoo saagaa waan irraas dabara keessa hundatti ibsinee jirra. Namni hangasaa seenaa keessatti agarreewu nama ajaa'ibaati. Amma fakkeenyaaf gaafa haati mana isaa Duulaambaroon deessee ta'ummaa teessifte obboleettii isaati Muniisa. Isinis loluma kana keessa jirti. Loluma kana keessa jirti jechuudha obboleettiinis. Kanarraa kan ka'e egaa lolli ammaan tana eega gartee isiin deesse booda guyyaa 6 booda deebi'anii taa'anii ichi booda isii bira dhiisanii kara lolaa deeman jechuudha. Akkasitti gaa jalqaba lolaa seenaan duratti ammas Amiir Nuur meeshaa gartee booji'ee fide karaa meeshaa haxotaa agartee deemtu booji'ee fide namumaa fi qabeenya hunda bakka takka fide jechuudha. Karaa baharaatiin duraanuu kaa'ee istiraatejii naannoo hunda to'achuudhaan bakka meeshaan seentu hunda isa kaa'ee akkasitti gaa meeshaa fidan tana waan gartee mi'a waraanaa seeyfii eegooleedhaa fi waan waraanaa waan hin ta'in faayota kaan maal jedhanii waraanni eegalte booda imaama warra keetiif oolchii qabeenya kana waan gartee mana keessaa kana gaa warra waata kana bifneessi quba qabnaatii kanneefi jennaan nu qoodaaf jennaan imaamni wanni qabsoodhaaf baate takkalleenu warra biyyaa oolu hin qabdu. Dhimma duularratti ooluu qabdi. Akkasitti duularratti oolcha jechuudha. Waan takkallee osoo dhiiraa lamallee dhuunfaa isaa hin godhatin jechuudha. Yeroo Poortugaalonni waamicha warra asee kana dhageenyanii birmatanii dhufan humna akkamii finnee waraanaa ammayyaa akkam fidatanii gara duulaa dhufanii akkasuma humni waraanaa Ahmad Giraanyiin durfamu sadarkaa akkamirra jira qophaa'ina akkamirra jira. Amma fakkeenyaaf eega dhuunfatee bara 1535tti utuu dhuunfatee Amaara naftanyoota kana hunda kaanis jajjabaa hunda dhabamsiisee kaanis hudaggalchee eega gartee ibiddaa hoshidachuu sodaatanii hoolaa kana qalanii foon dheedhii nyaatu. Eega gaa dhuunfatee booda maal godhe warreen waraanota hunda waan gartee lolarra turtaniif maatii keessa laalaa jedheti harka 100 keessa harka 50 boqonnaa kennameef jechuudha. Maatii daawwachuudhaaf. Yeroo tana keessatti gaammaan tana imaamaa waraana guututti harkaan qabne Poortugaal dhufe. Yeroo istiraateejii humni isaanii bakka isaan itti aggaamatanii hin jirretti jechuudha. Bareeda. Deebiin ammas amma fakkeenyaaf gaafa lola Dawwaroodhaa lola Ifaatti. Gaafa lola Ifaatti san lola karaa sadiin gaggeeffame irratti Waziir Dalee nama kaan waraanatti bakka hamtuu isa adeemee dhahu. Imaamni adeera ta'u. Bakka san gaa lola hedduu gartee lola jabaa godhee lola gartee lolame san keessatti gama isaatiin hooggantoonni naftanyoota kunis jajjaboo qunnamee gaa itti jabaatee bakka irraa kaase hoogganaa lola sanii Temeegoorgis Hajaanii ijjeese. Intala Haboo Limna Dingil ichi boojee jechuudha Waziir Dalee.
Eega booji'ee. Eega booji'ee. Ni fuudhe moo? Hin fuune. Qabee fide imaama bira. Hayyee. Akkasitti gaa boojii waan gartee qabeenyaaf waa hunda hoggaa waliin fide akkasitti imaamni ati fuudhi jeen intala fudhadhu jeen. Badhaasa ta'eeti. Akkasitti ani hin fedhu jee shanyii hattuudha hattu. Hin fedhu jee jalaan deema akkasitti limna dingil dhage. Akkasitti limna dingil dhageenyaan waraqaatti ergee dahaba dirhama kuffaasan. Abbaa 150. Siifin kan naatiin agarsiisi jee. Qabeenya yeroo san ittiin madaalan. Ittiin madaalan jechuudha. Akkasitti hojii dalee hayyamee dahaba san 150 dirhama fudhatee intalaan jijjiirratee intala kanneef jechuudha. Gaafasuma sanuu namni keenya dhalaan ajjeesu hoggaa qabila. Lola shimbiraa quree gaggeeffamu kana keessatti lola shimbiraa quree kun lola itti hamaati loloota keessaa lola jajjabaadha gaamba lolleen ammaan tana seenaman kun amma shimbiraa qureen maadda isaaniiti. Fakkeenyaaf ammaan tana karaa hunda ijjatanii Tigrootaa fi mootummaan Habashoota taatiin guurratee lola san keessatti namni fardoon warri fardaa ka Amaaraa kun farda 16,000. Waraanni lafaa nam 200 oli akkasitti dhufan jechuun meeshaa isaanii guutuudhaa akkasitti gaa eega dhufan bariisaa namuu gaammaa tana wal harkan amma. Dirree lolaa irratti wal harkan. Akkasitti gaa waraanaa imaamnis maal godhe waraana isaa qoodama 5tti addaan qoode jechuudha. Waraana guutuu 5tti addaan baase 5 goblaa gama lameen ni baase ammas gobluma kana eegu yoo goblaan kun cabe akka goblaa kana cabsanii itti gartee walakkaa hin seenne ka goblaa kana eegu iddoo tanatti maas tarreedhaan akkasi kaa'e lama jechuudha. Goblaa kana lama godhe jechuudha. Walakkeessa kana onnee jee godhe jechuudha. Iddu goleessa. Iddi waraanaati. Tooftaa lolaati. Tooftaa lolaati jechuudha. Kutufaan akkatti dabu. Akkasi gaa wal seenan amma gaa wal seenanii gaa yeroo xiyyaa fi gartee seetiidhaa waan qabanii walitti oolan guyyaa dheeraa. Fardaa lafoon hanga harkaan wal seenan takka toon keessa garagalanii jechuudha. Akkasitti aduu dhihaatu addaan baase. Walitti bulee lolli yoon ilaa hanga wal harkuu dadhabanitti. Dukkanaatu adda baase. Bariisifatanii walitti dachaa. Akkasitti ammas bariisifatanii walitti dachaa. Hoggaa bariisifatanii walitti dachaa ammas. Akkasitti durii lattee jechuudha. Yeroo waaree waraanni gartee imaamaa ka booji'ee kaanis bakka isaa hafte jechuudha. Akkasitti imaamni goobaan gale. Amma fakkeenyaaf yeroo san keessatti maas deebitee haati jaartiin imaamaa inni dhalte waan ajaa'ibsitu. Lambata dhalte. Ulambaroon gootittii inni dhalte maqaa maal baasaniif shumburee baasaniif mucayyoo. Yoodaadha. Shumburee baasaniif. Ilmaan sadi qabaami. Sadi qabanii. Gurbaan duraa dhiira. Dhiira mirgaasaadha. Maqaanuu Mahammadi. Akkasitti mucayyoon sadaffaa. Shumbureen lammaffaadha. Shumbureen lammaffaa. Shumburaa quree sanitti eegama waatee booda shumburee baasaniif. Bareeda maqaa seenaa dhalee isaati. Ammaan kana deebii ammas lolli jalqabatte haareetti ammas jalqabanii lola xaanaatti kan jalqabanii ammas xaanaa irrattis akkasumatti. Xaanaa tanuma har'a jirtu ta'a. Hara xaanaa jennaan ni mire. Bar lafti tun hundi teenya. Xaanaa haykita amma isaan jaallatanii tana haramni balleessa. Mormor kamma raga naajjaan kanas keenyumaa laga mormore. Egaa amaarri yeroo dhufe qabaanis. Yeroo amaarri yeroo biyya teenya dhufe qabaa Yaman irraa ka'ee yeroo biyya teenya dhufe qaba san seenaa nu keessa
kan waan dhaalchisu ta'e kunis ta'e beekuu qabdi amaara akka biyya ta'e jedhuuf guutumatti jechuudha. Haroo Xaanaati. Amaaroo Xaanaa irrattis akkasitti lolli gaggeeffame sanirrattis ni moo'e. Injifannoon galee deebi'ee Aksuum amma naannoo Tigraay seene akkasumatti moo'e jechuudha. Galatti gaalola kana yoo gartee birkiidhaan fuunu jennee waan yeroo dheertuu fudhata gaa'ee mata duree dhodhooyinee nama keenya gurra nayinee abbaa guddifataa waan seenaa isaa abbaa jala deema qoratee kana walitti barbaada. Imaama gooticha gaanfa Afrikaa kana faranjii fi wanni addunyaarra jiraaf hundinuu goota jechuu beekte kana kan Oromoon keenyatti hin beekne kana akka Oromoo ta'e beeksisuu qofa. Nuti ammaan tana kanaafuu akeekna keenya kana gaamti qilleensatti nuti jirru kattiin jirru ilmaan Oromoo guutuu addunyaarra jiranii hordofatanii hojii takka takkaan isaan jala deemuu qaba jechuudha. Hanga lafa isaan dhaabbatanii isarraa isa gaggeeffame takka ta'e jechuudha. Kana ati akka waliigalaatti eegatti Tigraay cabse booda gaawulee Amaarinis waan lolaaf irraa dhiisee lubbuudhaan gartee lubbuu isaatiin maqaa barbaadu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya ba'aa bu'iin qabsoo seenaa gooticha Ahmad Ibrahim Ali yookaan Ahmad Giraany tana fakkaatti. Barumsaa fi hubannoo akka irraa argattan abdii qabna. Seenessaan gootichaa Ahmad Bitaachaa abbaa yuutuubara kanaa gola seenaa TV dargaggeessa Abdii Muhammad Daawud nu waliin turuudhaan ogeessi kaameeraa fi editarri abbaa yuutuubara Bulallee YouTube dargaggeessa Muhammad Sharif Ahmed haaseessuudhaan kan isinii walii ture an Khalid Muhammad Abdulqaadir yookaan keessan seenaa birootiin hamma walitti deebinuu nagaa rabbii keessa naa tura. Yaada yoo qabaattan komentii jalatti nu barreessuu hin dagatinaa. Galatooma. Era kamtuna doira